نبداف تديني رحمتك تيني Kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatti hin jaamin baafadhu gargaari amanuu baattullee amantii wal bari isa kami dhugaani isa kami dharri hundumaa addaan baafadhu suuta jedhee sabri san booda hamanii oofeetis kafarii kan jedhe quraana burqaan dhumne bahri filmaata siif kenne jira gooftaan gaariin jalqabamee bari fittiin dhibaayini نبداف تديني رحمتك تيني. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبي ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام jaallattoota kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya Boonsaddiin Tube yookiin Boonsaddiin chaanaalitti baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Tole kaamata duree keenya beekamaa fi jaallatamaa isinis jala deemtanii hordofuu jirtan muqaarinaatul adiyaan yookiin wal bira qabiinsa amantii yookiin comparative of religion jedhamu akka wajjin laallaa turre har'as marsaa torbaffaadha sagantaa keenya qabannee isinii dhufne. Sagantaa keenya marsaa jaaffaa keessatti yeroo dabre waan laallee turre yaadachuu qabdan. sagantaan har'ammoo isinii qabannee dhufne maal akka ta'es xiinxaluu qabdan. sagantaan har'a qabannee isinii dhufne kitaabni baaybilii jedhamu kun dubbii saayikoolojii yookiin xiinsammuu namaa cabsu akka dubbatu akkasumas qaanii yookiin safuu silaawwanni namni qaanfatee irraa dhiisu akka ifatti dubbatu akkasumas dogoggora baaybilii keessa jiru ka wajjin laallu yoo ta'u har'a kaleessa ka yeroo dabre keessatti waa'ee qur'aana keessaa akkasumallee waa'ee baaybilii keessattii fi akka baay'izawee haasuma haasofnummoo akkasumatti akka aadatitti fakkeenyaaf akka amantii waaqeffannaatitti waa'ee waaqa guutummaa waaqa laallee jirra jechuudha. amantiin kamuu guutummaa waaqa mirkaneessan akkasuma Allahu samad akkuma jechuu inna Allaha laganiyyun anil aalamiin rabbiin aalamtoota uume cufarraa dureessa ta'uu ka ittiin hijamne ta'uu yookiin ka irratti hirkanne ta'uu aalamtoonni uumamanii jiran immoo wantoonni cuftinuyyuu rabbi irratti akka isaan hirkatanii fi akka rabbitti hajaman laallee jirra jechuu. kanaafuu aadaa kamuu keessatti safuu kamuu keessatti fakkeenyaaf aadaa keenya Oromoo keessatti uummanni keenya silaa'u amantii dhugaarraa hedduun fagaatu gomummaa waaqeffataatu yoo deebinee jennu waan ilmoo qaba jechuun waan inni nyaata jechuun waan inni muga jechuun waan inni rafa jechuun wantoota kana jedhanii haasa'uun qaanii fi safuu waaqan hin malle jechuudha. kanaafuu akkasitti ni balaaleffata jechuun namni amantiin dhugaadhallee amantiin isliminnaallee bifuma saniin wantoota kanarraa balaaleffata. amantummaan kiristaana mataan isaa wantoota kanneen akka balaaleffatu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti waa'ini keessan inni samii irra jiru abbaan keessan sin uume suni muudaa hin qabu hirrina tokkollee hin qabu waan tokkottillee hin hajamu akkuma jiru jechuudha. Tole gama sagantaa har'aatti yoo deebinee jennu qabxii sadeen sinii himee kitaabni baaybilii saayikoolojii namaa yookiin xiinsammuu namaa jecha cabsu haasa'u akkasumas saalfii yookiin qaanii jecha hin qabne haasa'u akkasumas immoo dogoggoroota hedduu keessa jiran wajjin laalla. dogoggoroonni kunniin keessaa waa'ee waaqa irratti dogoggora isaan dubbatan waa'ee mirga dubartoota irratti dogoggora isaan dubbatan waa'ee ambiyoota yookiin immoo ergamtoota rabbiin ergee ji'e irratti ilma namaatiif akka barsiisan daandii qaceelchan ergee ji'e irratti dogoggora isaan dubbatan akkasumas waa'ee farshoo yookiin dhugiitii sammuu namaa jijjiiru sakransisu irratti waa'ee dubbatamu waa'ee zinaa waa'ee immoo baaybiliin kun jijjiiramuu isaa yookiin immoo namni harkaan itti katabee irraa dabalee yookiin immoo irraa hir'isuu akka danda'uu fi kan kana fakkaatan wajji haasofna jechuudha. Tole karagaa kanaa baaybiliin kun lallaaqamaa ta'u maaltu isa laaqe jennaan rabbiin dubbii lallaaqaa hin haasa'u yookiin immoo harkitee dubbii dogoggoraa hin haasa'u. dubbii dogoggoraa maaltu uume yaanni nama dhuunfadhaa xiinxala nama dhuunfatiin keessa galuu jechuudha. namni tokko itti dabalee irraa hir'isee waan dogoggora ta'eef ilmi aadam cuftunuu kullu banii aadam khaxaa wa ghayra al-khaxaa'in at-tawwaabuun akkuma jedhamu jechuudha. dogoggora namaati keessa gala. kana hoo macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 irratti yoo fudhannee jirra warri harkitanii bi'iirii yookiin qalama harka isaaniitiin kitaaba katabanii jijjiiranii jiran eegas immoo nuti warra waaqati jedhanii akkamitti of himarree jira. akkasumallee quraana yoo fudhannee suuratul baqaraa yookiin boqonnaa 2ffaa ayata 79 irratti fawailul ladzina yaktubuna alkitaaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila jedhee akkasitti dubbate la akhiri aya jechuudha. sheenaa badiin sabatte halaan isaanii sabatte guyyaa borii jazaa isaanii ni harkatan warri kitaaba harka ofiitiin katabanii bi'iirii harka isaaniitiin katabanii yookiin qalama harka isaaniitiin katabanii eegasii kitaabni kun rabbi biraa dhufe jedhanii wanni isaan akkas jedhan immoo liyashtaruu bihi thamanan qaliila gatii xiqqoo gurgurachuudhaaf yookiin immoo bu'aa xiqqoo duniyaa tana harkachuuf jiru xiqqishoo tana ji'a jechuudha. kun ta'uun beekama. akkasumallee wangeela Luqaas yookiin kakuu haaraa keessatti boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hamma 3 irratti akka abboota keenyaa ka dur irratti akka oduu durii sheekko warra duriitti dhagahaa turretti sinii katabnee jirraa jechuudha. kun waan ifa jiru namuu laaluu dandeessan jechuudha sammuu tasgabbii qabduun. Tole
mee waan ajaa'ibaa tokko fudhannee haa laallu. Waraqoonni nu harka jiru kun baay'ee isinitti fakkaatee isiniin ajaa'ibni silaa osoo hedduu barreessee jee waraqoota kanaami waraqoonni biroollee addunyaa kanarra jiranillee dogoggorri baaybilii keessa jiru lakkaa'ameellee hin dhumu jechuudha. Mee hamma muraasa tokko daandii isin qaceelchuudhaaf wajjii haa laallu. Yoo wajjii fudhannee jenne fakkeenyaaf seera uumamaa yookiin the book of Genesis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 hamma 36tti kakuu moofaa keessa yoo laaltanii jettan Nabi Luut alayhi salaam Nabi Luut kaji'amu yookiin Loot alayhi salaam nagaa fi raamanni rabbii isarratti haa jiraatu farshoo dhugee sakraanee intala isaan lamaanin ilmoo fi dhale lamaanin wal qunnamtii godhee ilmaan irraa dhale jedha. Kun qaanyi kaayaa subhaanallah nabiyyoonni maasuum yookiin tiifamoodha badiirraa rabbiin ni tiise jechuudha. Isaan bifa kanaan dubbatan. Akkasumallee The First King keessatti yookiin immoo seera mootota duraa ka jedhamu kitaaba seera mootota duraa ka jedhamu boqonnaa 11 lakkoofsa 9 hamma 10 irratti Nabi Suleymaan ajaja waa'in isa ajaje yookiin abboommi waa'in isa abboome didee xaaguta yookiin immoo xaa'otii gabbaree waa'in isa komatee gabricha isaa booda irratti moosisee jira. Akkana jedha ammas seera ba'uu yookiin the book of Exodus ka jedhamu boqonnaa 32ffaa ayata 3 hamma 4 yookiin lakkoofsa 3 irraa hamma 4 kakuu moofaa keessatti yookiin biluu kidaan keessatti Haaroon yookiin Nabi Aaroon isaan akka jedhanitti jechuudha. Ummata Israa'el kan rabbiin Nabi Fir'auna jalaa baase Fir'auna jal'ataa jalaa baasee jee eega galaana gama bahanii jedhanii booddee warqii morma isaaniirra jiru walitti qabee jibicha tolchee fi waa'ini keessan kanaa suduujaa jee jedha. Kana jechuun maali? Nabi Haaroon xaa'otii yookiin taabota gabbare jechuudha jibicha gabbare jedhan. Nabiyyiin Rabbi immoo kanarraa qulqullaa'ee jira. Kan Muusaa Saamiriyyiin gabbare san isaan Haaroontu gabbaree jedhan jechuudha. Tole akkasumallee ammallee mee fudhannee haa laallu kakuu moofaa keessa yookiin immoo harkitee biluu kidaan waan jedhaniin keessatti jechuudha. Seera uumamaa yookiin immoo the book of Genesis boqonnaa 9ffaa lakkoofsa 20 hamma 24 irratti waa'ee Nabi Nuux yookiin Noohii dubbata. Noohii jedhaniin jechuudha alayhi salaam akka warreen kiristaanaa isa waamanitti jechuudha. Nabi Nuux maal jedhanii farshoo dhugee sakraanee if wallaalee ooyiruu keessa isaa qullaa ciisu ilmi isaa Kan'aan jedhamu itti dhufee itti hoflee eegas yogguu sakraanni farshoo irraa gale isa abaaree gabraa gadii ta'e jedhanii akkasitti isa abaaree galaanni isa halaakee jedhan. Kunillee kan nabiyyiin Rabbii farshoodhaan isa waamanii numaa huccuu baafatee ooyiruu keessa ciisa jedhanii maraatanis akkanan taa'u jechuu guuta akka takka. Bifa kanaan moggaasan waa'ee nabiyyi Rabbii jechuudha. Dogoggora Baayibilii keessatti argamu. Akkasumallee nu duuba bu'amee waan ajaa'ibaa tokko ammallee haa laallu. Silaa wanni dhaalamuu qabu akka aadaa uummata afaan kiyya kana dubbatu fi kabirootiin illee jechuudha. Waan gaarii dhaalama jechuudha. Haa ta'u garuu kitaaba kiristaanotaa keessatti waan nama ajaa'ibu kakuu moofaa keessa waan jiru jechuudha. Kakuu moofaa harkitee the book of Deuteronomy boqonnaa 24 yookiin lakkoofsa 16 irratti seera keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa 16 akkasumas boqonnaa seera keessa deebii boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irratti ammallee akkasumallee wangeela yookiin immoo macaafa Isqeel raajicha yookiin immoo boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irratti jechuudha. Akkasumallee wangeela yookiin immoo macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 31 lakkoofsa 30 irratti maal jedha waliigalatti cubbuu abbaa ilmi hin dhaaluu jedha. Cubbuu abbaa ilmi hin dhaalu yookiin immoo abbaan cubbuu ilmaa hin dhaalu sababa cubbuu abbaan dalageef ilmi hin gaafatamu jedha. Abbaan illee sababa cubbuu ilmi dalageef hin gaafatamu jedha. Kiristaanonni irra maal jechuu jiranii ilmi namaa cuftinu Aadam yookiin abbaa ilma namaarraa cubbuu dhaalle jedhanii dhiira guyyaa 40tti kiristinnaa haa ka'u jedhanii dubartiin immoo cinaa dhiiraa waan taateef haafii dhiiraa lamaan baay'isanii guyyaa 80tti kiristinnaa ka'uu baatti. Yoo san hin ta'in namichi fixraa yookiin karaa musliimummaarra waan dhalateef bakka sanitti hin awwaalamu jechuudha bakka nu beeknu sanitti. Bifa kanaan jedha takka ujubaa dhaqaa bakka akka amantii waaqeffataadha takka ammoo mana amantii musliimaa awwaalamuu qaba takka mana jala ta'a jechuudha. Kuni maaliif ta'ee dhuguma cubbuun hin dhaalamu jechuudha. Tole ammallee mee dubbii ajaa'ibaa tokkollee haa laallu jechuudha. Seera uumamaa kakuu moofaa keessatti seera uumamaa yookiin boqonnaa of Jineesisii boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hamma 6tti maal jedha jechuudha. Waan inni gaddee jedha. Waan uume kana laalee namni kun wal loluu waan dhadhabu waan adda addaa kana laalee osoo uumuu baadda jee gaddee jedha. Kun faa ajaa'iba ka waan inni gaddaa jechuun waan uumetti duraa waan uumuun beeku jechuudha. Waaqaaf hin jedhamu safuudhaa'u osuma beeku waan osoo uumin dura waan ta'uu beeka jechuudha. Waan inni gaddee jechuun sobata. Ammallee mee seera maal ilaallaa seera ba'u yookiin immoo the book of Exodus kakuu moofaa keessa ugguu laallee jenne boqonnaa 24 lakkoofsa 9 hamma 11 irratti maal jedha Muusee yookiin Nabi Muusaa fi Haaruun yookiin Aaroonii fi alayhi salaam tufarratu nagaa rabbi haa jiraatu namoonni 70 banii Israa'el yookiin uummata Israa'el
waa'ini waamee waaqa wal arganii wajji ta'anii nyaatanii dhuganii jaa. Wajji ta'anii nyaatanii dhuganii affeerraa wal keessummeessanii jaa. Kun akkamitti akka ta'u kan namni waaqa argee wajji taa'ee nyaate waa'ini ni nyaatanii dhuga jechuu jirani. Kun safuudha dubbii hin jedhamne dubbii nama qaanyeessu jechuudha. Akkasumallee mee hafurannu dubbii tokkos ka hiyyeessa furmaata macaa quddusiin ka yaalaallu. Nama hiyyeessa silaa addunyaan tun biyya keenya kanaffaa hiyyeessa irra baay'ata. Gabrummaan hiyyummaa nutti heddummeessite jechuudha. Mee haalaallu nurraa jijjiiru. Tole ka maal jedhamallee the book of proverb kitaaba arkitee macaafa fakkeenyaa qajeemu keessatti kakuu moofaa keessa boqonnaa 31 lakkoofsa 6-7 irratti hiyyeessa gaddee fi aareef akka inni arkitee hin hiraarre farshootti kennaa hiraara sanaa irraanfatuu jira. Farshoo dhugaa irraanfatuu jira. Silaa hiyyeessa waan inni barbaadu kennanii malee farshoo kennanii akkasii nama ibiddatti qabsiisanii ibidda irra beenzila dabaluun nama daranuu maraachuu taati jechuudha. Akkasumallee ammallee kakuu haaraa keessa wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16-18 irratti namni maqaa Yesuusiin amanee summii nama ajjeesuus ni dhugaa, bofa harkatti ni marataa, dubbii haaraa ni dubbata. Yeroo baay'ee kana peenxonni dubbii haaraa cho'aan pampara isaanii wallaalan soban malee dubbiin jirre bofallee isaanii maratanii hin garree. Ammoo dubbiin nama ajaa'ibu maali? Dawaa yookiin summii nama ajjeesullee yoo dhuge namni maqaa Yesuusii amane hin ajjeesuu jechuudha. Kunillee dubbii ajaa'ibaati. Yaa aboo kunillee dubbii ammallee daranuma nama ajaa'ibaati. Laa ajaa'ibni waan kanaa dubbatameen dhumu namummaan harkitees bal'ina sammuu qabu tokkollee katabe hin fakkaatu. Kaitaan immoo maal jaa seera keessa deebii yookiin the book of Deuteronomy boqonnaa 22 lakkoofsa 28-29 irratti maal jaa gurbaan dardaraa tokko mucayyoo dardaraa takka yoo qabee gudeede jaa. Yoo gudeedee jee eegasii wanni inni godhuu qabu wanni isarra jiraatu manni murtii maal kafalsiisuu qaba jaa yookiin immoo maal gochuu qaba jaa abbaadhaaf meetii qarshii 50 fuudhee haa kennuuf jaa. San booddee fuudhee jaartii haa godhatu jaa. Kanaafuu yeroo maal jechuu karaa biraatiin nama gudeedu yakkaa miti qarshuma 50 kafaltaa jechuun maan qabu. Abbaadhaaf kafaltasanii nuyi miti. Yeroo har'aan tanaa waa'ee kitaaba rabbiiti miti. Kitaaba namni harkaan katabee heeraaf seera jee amata 15 amata 18 nama murteessaa kunis qaanyi jechuudha. Kanaaf namni hudduu qullaa deema fakkaatti. Kan akka waa'ee waaqaa wal qabanii xiqqeenya isaa yookiin waaqaaf kennan jechuudha. Silaa waa'een waan dadhabullee hin qabu waa cufa irratti danda'aadha. Waa cufaa dalaguudha kun akka aadattis akka immoo amantii dhugaattis beekamaadha. Seera ba'uudhaa yookiin the book of Exodus kakuu moofaa keessa jiru boqonnaa 31 lakkoofsa 17 irratti waa'een eega samii fi dachii guyyaa 6 keessatti uumee jee ni boqatee jaa siree yookiin arshii irratti miila ol dachaafatee cinaa ciqilfatee ciise jaa. Haashaa lillaa kanarraa rabbi qulqullaa'ee jira. Yaa subhaanallah kana fakkaataa yaa obboleeyyan jaallatamu. Kanaafuu kan waa'een dogoggora hirrina baaybilii keessa jiru lakkaa'ameen dhumu an hamma dhumaatoo hamman danda'e xiqqashoo takka waraqaa kanarra qabeetiin isiniif ibsaa jira. Isin cufaa'ummoo harkite kan amantii san keessa jirus amantii xiqqeessuu fi arrabsuuf osoo hin ta'in wanti kun akkamitti ta'aa wal bira qabnee wal gaafachuu waliin laaluu fi akkasumallee namuu amantii kamuu waan fedhe qabaadhu sammuu bal'inaan dhiphina keessaa bahi sammuu kan cufini gara dhugaa daandiin jireenyaa fi ifaa kamtu jettee akka dhuftu abdii qabna. Nagaan nu turii fayyaa ta'e isin jaallanna. Sagantaa itti aanu akka kabajaan nu hordoftan jechuudha.